godin hararge baana cinnaaqsanii tulolumnoota naannoo Soomalee Oromoota rabbanan jedhanii namoota furjeeffamutti dubbatama. Oduun wal fakkaatu loltooti Isaayyaas Afaawwa jechuun Shaabiyaan lixa Oromiyaa tuuma Oromoo miidhaa jiraachuu addi bilisummaa Oromoo ibsibaaseen balbaloomse jira. Lamaan iyyuu sante mootummaan naannoo Amaaraa dabo loltoota Eertiraatiif Itoophiyaa qarqaaruun uummata Tigraay irra godheef beenya hasaara waraana birri biiliyoona lamanaaf kaffalamu qabaa jedhe. Mootummaan Ameerikaa gamisaatiin leenjii waraana mootummaa Keeniyaa waliin jalqabuun kufaatiin Itoophiyaan karaa dippiloomaasiitiin galmeessuu jirtu ariifachuu dubbata. Gabaabsin irraa muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Neetaanaa'uun walitti dhufeenya paartilee mormituutiin muddame ba'uu jira jedhan. Filannoo Jeerusaalem tamarra Ofreessoof godhamtulle dubbiin isii gadi galin tanaan namni biibbiin sabboonummaa biyyaalessa dhaadheessu yookaan faarsuun qubqabnaaf Taalibeenet dure paartii sirni qeenxee yookaan seentiraarist Yaa'ir Raapidii waliin mari'achuun jaarsgan 71 dhiirsisaara Neetaanaa'uun Benjaaminidhaan kutuutti hima. Xiinxaloo duteen talaatiin ardi Israa'elitti hima. Caamsaa 31 barkum 2021 guyyaa wiixataa guutuu dordhaa dabar. Alaamanni sinnagaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduuwwan saatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan har'aa ana biraan birootu isinitti hima. Godina Harargee baha aanaa Cinaaqsanitti lola humnooti addaa naannoo Sumaalee hawaasa nagaarratti bananii lubbuun namoota 4 yoo dabartu namooti 5 madaa'uu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Lolli kunis kan eegale erga mootummaan naannoo Sumaaleetti bana lafti Oromoo Jaarsoo Tulluu Guleed galboobii fi kanneen biroo naannoo Sumaalee jala galfamaniiru jedhee booda jedhu jiraattonni OMN irraa odeeffate. Bal'ina oduu kana Mahammad Fantaallettuu nutti hima. Godina Harargee bahaa aanaa Cinaaqsanitti lola humnoonni addaa naannoo Sumaalee hawaasa nagaa irratti bananii lubbuun namoota 4 yoo dabartu namoonni 5 madaa'anii jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Humnoonni addaa naannoo Sumaalee daangaa canii dhufuun aanaa Cinaaqsan Araddaa Geelboob jedhamutti gaafa Caamsaa 29 bara 2021 namoota nagaa lama rasaasan ajjeesanii jiraachuu jiraatan naannicharra Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise tokko ifoomseera. Namoonni lamaan ajjeefaman Saardiid Muhammadii fi Abdii Umar kanneen jedhaman yoo ta'u badii malee maqaa isaaniitti akka ajjeefamaniidha maddeen kan addeessan. Geelboob bika ja'anitti dheengadda nam lama nurra ajjeesan tokkos ni madaawe madaa sanillee rabbi nu afiu Saardiid Muhammad Abdii Umar warra dheengadda nurra ajjeesan liyyuu poolisii ajjeese Geelboobitti. هيبة عبد عثمان موسى إفتين خالد نورا جيسان جيلبوبيتي اليوبوليسي نورا جيسه سهنة أو عبدي سعدي يوسف حاجي أحمد ياسين علي إلياس حاشي حسن بشير أحمد خالد نورا دوم. Loluma kana hordofuun guyyaa kaleessaam Caamsaa 30 bara 2021 waraanni humnoota addaa naannoo Sumaalee dhukaasa hawaasa nagaa irratti bananiin namoota nagaa biroo lama ajjeesuun namoota 5 immoo madeessanii jiru. Namoonni ajjeefaman Habiibee Abdii Usmaanii fi Muusee Iftiin kanneen jedhaman yoo ta'an kanneen madaa'an immoo Sahaanii Aw Abdii, Saadiyyee Yusuf Haajii, Ahmad Yaasin Ali, Iliyaas Haashi Hasanii fi Bashiir Ahmad kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Uummanni Oromoo fi Sumaalee hariiroo obbolummaatiin baroota dheeraa waliin jiraataa osoo jiran qaamoleen mootummaa siyaasa mataa isaanii oofachuudhaaf hawaasa nagaa walitti buusaa akka turanis maddi keenya tokko ibseera. Mootummaan naannoo Sumaalee humnoota poolisoota addaa naannoo Sumaalee daangaa ceessee bal'inaan qubsiisaa waan jiruuf weerarri kun itti fufa sodaa jedhu qabna. Kanaaf ajjeechan akka nurraa dhaabbatu mootummaan naannoo Oromiyaa dirmannaa nuuf taasisuu qabas jedhanii jiru. Erga abdiilleen to'atamee naannichatti fooyya'insi uumamee turullee haalli mul'achaa jiru hedduu kan isaan naasii ta'u jiraattonni aanaa Cinaaqsan yaaddoo qaban ibsatanii jiru. Lolli kunis kan eegale erga mootummaan naannoo Sumaalee tibbana lafti Oromoo Jaarsoo Tulluu Guleed Geelboobii fi kanneen biroo naannoo Sumaalee jala galfamanii jiru jedhee booda akka ta'e eeruun maddi keenya kun lafti uummata Oromoo cittee naannoo 5 jala akka galtu hin hayyamnu jechuun yaada isaa guduunfe.
Loltoonni Eritreyaa dararaa suukkanneessaa uummata nagaa aanaa Abbaay Coomman ka godina Horroo Guduruutiin gahaa jiru jedha addi bilisummaa Oromoo. Loltoonni kunneen naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal jiraachuullee himmaati jira. Gabaasiin guutuun akkaataa nutti dhiyaata. Yeroo dheeraaf humni hidhatee kan biyya Eritreyaa dhimma Itoophiyaa keessa seenu nageenya biyyaa fi naannoo gaanfa Afrikaa walxaxaa akka taasisaa ture ibsaa turre jedha addi bilisummaa Oromoo. Qooda fudhannaa loltoota Eritreyaa birmadummaa cabsuu qofa osoo hin taane amallii fi gochaan loltooti kun uummata siviilii irratti raawwachaa jiran badii daangaa hin qabnee fi sarbama mirga namummaa hamaa fidaa jira. Gochi suukkanneessaan uummata Tigraay irratti raawwatamee fi addunyaa irra gaaba'e amma Oromiyaa keessatti loltoota kanaan irra deebi'aatii jira jedha addi bilisummaa Oromoo ibsa kanaan. Akkuma waliigaltee dhoksaa gartuun Itoophiyaa bulchina jedhanii fi mootummaa Eritreyaa gidduutti ta'etti humni Eritreyaa ka hidhate Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuzitti bobba'ee gochaa suukkanneessaa kaaba Itoophiyaatti raawwate naannoo kanattis dabalaa jira. Ragaa qabatamaa jiruun baatii Eblaa bara 2021 keessa kutaan waraana Eritreyaa gara zooniiwwan Oromiyaa Horroo Guduruu Qellam Wallaggaa dhiyaa Wallaggaa Gujii Booranaa fi naannoo Matakkal kan Beenishaangul Gumuzitti bobba'uudhaan uummata nagaa reebuu ajjeesuu meeshaa saamuu dubartootaa fi ijoollee gudeeduu fi jumlaan nama hidhuu hojii godhatee jira jedha. Amma gadda guddaan kan ibsunu gocha wal fakkaataan dhiyaa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman keessatti yeroo ammaa tana raawwatamaa jiraachuu isaati jedhan. Akka ragaa maddeen qabatamaa irraa argannetti Caamsaa 29 bara 2021 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman naannoo warshaa sukkaaraa Fincaa'aatti loltooti Eritreyaa jiraattota dararaa jiru. Naannoo mooraa Afraffaa jedhamee beekamutti namoota irraa bilbila harkaa fuudhanii caccabsuudhaan namoota reebuun namoota nagaa mana hidhaatti guuruun hojii isaanii ta'ee jira. Akkuma kanaan loltooti Eritreyaa kunneen namoota maqaan isaanii obbo Namoomsaa haa ta'u jedhamu haadha warraa isaanii adde Yashii Dassaalee jedhaman daa'ima waggaa tokko waliin ergaa haadha warraa fi abbaa warraa reebanii hidhanii akka jiran nuuf mirkanaa'ee jira jedha adda bilisummaa Oromoo. Loltooti Eritreyaa afaanota biyya keessatti dubbataman waan hin beekneef gaaffii tokko malee nama reebanii jumlaan hidhaatti guuraa akka jiranidha. Akkasumas gocha wal fakkaataan naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz bakka adda addaatti raawwatamaa akka jiru madda qabatamaa irraa mirkaneessinee jirra jedha. Lammiileen Oromiyaa fi uummati Beenishaangul Gumuz gochaa suukkanneessaaf humni Eritreyaa hidhatee isaanitti bobba'ee akka jiru beektanii tokkummaadhaan akka irraa of eegdan jabeessinee hubachiifnaa jedha addichi. Akkasumas uummata addunyaa hubachiisuu kan feenu humni Eritreyaa hidhatee itti fufiinsaan dhimma Itoophiyaa irratti bobba'ee jiru kuni nageenya Itoophiyaa qofa osoo hin taane nagaa fi tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa irratti balaa guddaa qaba. Kanaaf hawaasni addunyaa gamtaan Afrikaa fi gamtaan mootummoota akka loltooti Eritreyaa Oromiyaa keessaa ba'an dhiibbaa akka godhanii fi hordofan gaafannaa jedha addi bilisummaa Oromoo. Loltooti Eritreyaa yakkoota suukkanneessaa kaaba Itoophiyaatti raawwatanii fi birmadummaa Itoophiyaa cabsuudhaan addunyaan himataa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa beenyaa kasaaraa waraanaa birrii biliyoona 2 gaafate jedhame. Mootummaan naannichaa gaafii kana kan dhiyeesse ministeera nagaatiif jedha gaazexaan Fortune kan Finfinnee irraa gabaasu. Madoowwanii fi midhamtooti waraanaa Tigraay garri caalan dhaabbilee fayyaa naannoo Amaaraa keessatti wal'aanamaa kan turan yoo ta'u naannichi baasii kanaaf baase tarreessee ministeera nagaatiif dhiyeessetti jira. Tana durallee maallaqaa bakka bu'iinsa birrii miliyoona 100 biiroon fayyaa naannoo Amaaraa ministeera fayyaa federaalaa gaafachuu yaadachiisee jira. Dhaabbileen fayyaa jechuunis kiliinikoonni, buufataaleen fayyaa, hospitaalonni naannichaa, waraanaa fi poolisii akkanumallee milishaa naannichaa lola Tigraayin madaawan wal'aananiin baasii guddaa baasuu naannichi eeruun birrii biliyoona 2 mootummaa federaalaa gaafateeti jira. Xalayaa barreessanis miidhamaa fi kasaaraa dhaabbilee fayyaa tokko tokkoon eereeti jira. Gabaasa maddeen alaatiin mootummaan Ameerikaa leenjii waraanaa mootummaa Keenyaa wajjin eegaluuf akka jiru himameeti jira. Nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti Itoophiyaa wajjin hojjetaa kan turte Ameerikaan sababa waraanaa fi jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhalteen imaammata ishee yeroo dheeraa kana jijjiiraa akka jirtu ta'uu maddi oduu Nation Africa gabaasee jira. Sababa mirga namoomaa fi duguggaa sanyii dhala namaa Itoophiyaa keessatti addatti immoo naannoo Tigraayitti raawwatamaa jiru irratti yaaddoo qabdu ibsaa kan turte Ameerikaan torbee darbee galtee qoqqobbii viizaa fi guranii dagdee mootummaa Itoophiyaa keessa jirti. Kan hordofee gaanfa Afrikaatti biyyoota ollaa Itoophiyaa wajjin hariiroo dippiloomaasii akka haaraatti tolfataa kan jirtu Ameerikaan tibbana leenjii waraanaa bal'aa mootummaa Keeniyaa wajjin eegaluuf akka jirtu beekiftee jirti. Leenjiin biyyoota lamaanii kun baatii adoolessaa dhufu kana
akka jalqabu gabaasi gaazexaa Nation Africa ibseeti jira. Murtiin bulchiinsa Biden kunis jijjiirraa imaammataa alaa fi tikaa naannoo gaanfa Afrikaa Itoophiyaarra ture gara Keeniyaatti taasisuusaa agarsiisa jedhameetu jira. Tarkaanfiin Washington kun mootummaa Itoophiyaatiif bu'uu mataati jedhamaati jira. Jijjiirraa imaammataa fi michummaa haaraa kana Naayiroobii wajjin haaromsuufis mootummaan Ameerikaa loltoota addaa gara Keeniyaa ergaa jiraachuusaa gabaasee jira Nation African. Humna waraanaa fi tikaa leenjii kana mijeessuu garasitti erginee jirra kan jedhan ittaanaan ajajaa waraana Ameerikaa damee Awurooppaa fi Afrikaa Meejor Jeneraal Andree Rohling ergama kanaanis yaaddoo shororkeessummaa naannicha keessatti deddeebi'ee mul'ataa jiru qolachuuf ni hojjetama jedhan. Keeniyaan michuu Ameerikaa jabduu waan taateef loltooti Ameerikaa garas bobba'aa jiran humna waraana biyyattii leenjisuu gorsuu fi gargaaruudhaan dandeettii humna waraana Keeniyaa fi humna waloo nageenya naannichaa tiksuu danda'u gamsaan ijaaruudhaa jedhan qondaalli waraana Ameerikaa kun. President Joe Biden akkuma gara aangootti dhufaniin lolaa fi jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa akka fooyya'u dhiibbaa gochuuf kallattiidhaan pirezidantii Keeniyaa Uhuru Kenyataa waliin bilbilaan dubbisuu isaanii kan yaadatamu yoo ta'u naannichatti ergama addaa muuduun haala siyaasaa fi nageenya naannoo baha Afrikaatiif xiyyeeffannaa kennuu isaanii kan agarsiisu jechuudhaan xiinxaltoonni tarkaanfii Ameerikaa kana tilmaamaa turanii dubbataa jiru. Prezidantiin Ameerikaa Joe Biden dhiittaa mirga namummaa Raashiyaa keessatti raawwatamaa jiru ilaalchisee pirezidantii biyyattii wajjin dubbachuuf jiru. Biyya Raashiyaa Kiriimiyaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dhiittaa mirga namummaa hammaataa ta'e raawwatamaa jira kan jedhan pirezidantichi dhimma kanarratti pirezidantii biyyattii Vladimir Putin waliin wal arguudhaan ni mari'annaa jechuu isaanii maddi oduu Fox Carolina News jedhamu gabaaseeti jira. Torbee muraasa booda Switzerland Genevatti pirezidantii Putin wajjin wal arguuf jira kan jedhan pirezidantii Joe Biden dhiittaa mirga namummaa biyyattii keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu Raashiyaan dhiittaa mirga namummaa biyyoota adda addaa keessatti raawwatamaa jiranis akka balaaleffattu kaasne ni mari'anna jechuun karoora qaban ibsanii jiru. Ameerikaan baatii bilaa darbee kana sababa dhiittaa mirga namummaa Raashiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf qoqqobbii dippiloomaasii fi gurgurtaa dinagdee hedduu Raashiyaa irratti jigsuu kan yaadachiise gabaasi Fox Carolina kun sababa gurgurtaa kanaaniitiinis dippiloomaatonni mootummaa Raashiyaa hedduun Ameerikaa keessaa ari'amuu isaanii yaadachiisee jira. Bifa wal fakkaatu pirezidaant Biden gita isaanii pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping wajjinis hariiroo biyyoota lamaanii fi qabiinsa mirga namummaa irratti ni mari'atu jedhameeti jira. Sochiin pirezidaant Ameerikaa kun kotannoo mootummaan isaanii kabajamuu mirga namummaaf qaban kan agarsiisudha kan jedhan taajjabdoonni siyaasaa mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa Ameerikaa dheef hariiroo isaa gara Raashiyaa fi Chaayinaatti jijjiiruuf karoorri qabates sababa addunyaa jijjiiramaa jirtuu fi milkaa'uu hin danda'u jechuun akeekkachiisaati jiru. Oduu maddaalaa kan ittiin goolabnuun ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu qondaalonni siyaasaa right wing ta'an mootummaa tokkummaa hundeessuuf wixinee qophaa'e keessa akka hin seenne akeekkachiisan. Wixineen paartilee walitti makamuun mootummaa tokko hundeessuuf qophaa'e kun nageenya biyyaa balaarra buusa jechuun akeekkachiisan Netanyahuun. Tokkummaa ijaarrachuun garee siyaasaa Israa'el maaliif bowwoo mataa taate filannoowwan afur kan milli malee xumurameen booda carraan Benjamin Netanyahu maal ta'uu danda'a gabaasa BBC fi Jerusalem Post guyyoo waariyootu sinitti hima. In a coalition that cuts from the right to the left of Israeli politics. Wixineen paartilee walitti makamanii mootummaa tokko hundeessuuf qopheessuu jiran kun nageenya biyyattii balamtuuf saaxila. Kanaaf mormana irra kuttanii reef xiyyir tarkaanfatanii tolchitan malee tun hin taatu. Muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu yookaan Bibi jedhe dhiirsi saaraa kabulcha Jerusalem waan kan kadarbate namni sabboonummaa biyyaalessummaa dhaadheessu yookaan faarsuun qubqabnaaf taalibeene dure paartii sirni qeenxee yookaan sentraalist yaa'ii laappiid waliin mari'achuu isaanii taansuunii jedhan. Adeemsi warri morkattoota harka qabu milkoofnaan nam yeroo dheeraaf ministeera muummee ta'uun Israa'el bulchi Netanyahuuf dhumdubbiiti jedhe. Dhumdubbii taate baatu hoggantooti hurroobii mari'atanii waan tokko dhaqqabuuf murteeffachuu BBC'n gabaase. In February, Israeli police recommended that he be indicted over 2 corruption cases. Filannoo biyyaalessaa marsi shanaffaa Caamsaa bara 2019 godhamtu mo'uun eegi barangoo fi dheereffatas jabduu adhamuu akka jiru muummichi ministeera Israa'el yookaan dhiirsi saaraa amantaa fudhachuu burjujjeessuuf amaana uummata nyaachuu dabalatee waan akka kaatiin himatamuun dhaddachman
murtii dura qoratamaa ture. Himannaan irra godhamuu jirti tanaan bulchaan guddaan Israa'el Abbi Benjaamin Neetaanawoon haadha warri Sasaara waliin ta'uun horii beesse biyyattii sheekilsi 100,000 jechuun $200,000 ol baas qopheessa fiilmi Hollywood Arnold Mikaal irra fudhate jechuun xuuphessaa turan. Hammaleellee gaazexaa biyyi Israa'el beekama yenii darnoondiif manta horiin bitachuuf yaal jechuun geeloon dhaataan. Inni garuu miidiyaaleef garee war mormitoota waliin ta'anii nafalfala jiran malee annam qulqullis jechuun waaqaaf lafaan kakate baafat. Netanyahu is accused of trying to get favorable coverage in the country's second biggest newspaper by offering to hamper the activities of its main competitor. Niitiin isa Saaraan Coxoon beekamti. Kanaaf sanduuqa uummata keessa horii qabeenya biyyattii ta'e dubduufachuun gabaa dhaquusii dubbata. Jaartiin umriilee nam yaayyuu fagaatte. Garuu aangoo dhiirsisiif fayyadamte qabeenya uummata saamuunis siyaasa namichi war juudota kanaafisuusii dubbata. Filannoo biyyi Israa'el ta'e bilbar 2019 godhamoon caamsa barittaan urdeebi'aniin paartii Liikuud muummichi ministeeraatiin durfamtoof. Paartileen siyaasaa lamtaajaja waraan biyyattii biini gaanteeziin bobbaafamtu loo walitti naqachuuf murteessanii barcuma 120 mootummaa saangoo argatanillee warri kullamaan jechuun biiniif biibbiin adwa gumbulii wal dhaboon filannoon dhibiin jishaniin bood godha. Ammallee biibiif jaalloowwan isa biini gaanteesfaa walitti naqachuu waan cabudduufate biyyatti bulchuuf murteessan. Benjamin Netanyahu was today edged out by former protege turned enemy. Hiddi dhaloota isa warfiig waraana Adolf Hitler jawshirra gorxa Holocaust jedhamuun beekamirra biqilcha jedhan biini gaantees bar 1959 dheed kaara hamiinaa ka kibbi Israa'elitti argamu dhalachuun waggoota hedduuf ajaja loltuu biyyattii ta'ee eegi tajaajileen duuba digrii isa jalqaba seenaa yuunivarsiitii Tel Aviv irraa digrii lammeessoo immoo saayinsii siyaasaatiif walitti dhufeenya addunyaatti yuunivarsiitii Haifaa irra guurrachuu isaa dubbata. Palastaanotiin jaalatu. Kanaaf waraan torbe muraas dur Juudaaf Hamaas jidduu godhameen rokkeetti dhugda darbate nadheeniif ijoollee darate Filisxeemota iddoo baasu isaatti odeeffa. Central Israeli suburbs taking direct hits from an enormous barrage of rockets fired out of Gaza. Wal abde falmi lafa talabu Gaza waggootaaf Israa'el Palestaan jidduu godhama jirtuun ba Yerusaalem guutuma guutuu war Filisxeemota dha'ee keessa baasuun bilis baasamanta jedhuun kachochobiini gaantees. Ak Benjaamin Neetaanahu adoon taane malaammaltummaa Israa'el keessa balleessuun biiteen bilis baas jechuun dhaadachaa tor. BB'n immoo haasawu dhiyootan godheen yoo kana filattan ta'eed West Bank hagareen hedduun irraan nuqotte seer qabeessummaa isa mirkaneessee san gammachiis jechuun duulna filadhaa dheed Juudaaf Samaariyaa irra waada seenu isa Yerusaalem Post balbaloo yak malaammaltummaatiin himatame yeroo muraasa keessa filannoo afur tolchuuf hadir qabnamni gan 71 Neetaanahuun walitti dhufeenya garee siyaasaa tawwaan sodaateef tokkummaa ijaaruun paartilee siyaasaa biiteennaaf rakkoo jabdu jechuun bu'aa jiraachuun isa biyyaaf osoo hin taane aangoofii jedhu warri siyaasaa katidheennaan nam kan beeku. From the Prime Minister's initial rebuttal of the allegations when he spoke of takeaway dinners in foil trays. Daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolameetti jira. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii tuufuu daawwadhaa.